Hallelujah. Yesus mo'eera. Tarii namni nan beennee mimmiin dubbatteetti faaman jedhama. Wangeeluma lallaba. Gara dubbii Waaqayyoo dhannaa sagalee Waaqayyoo keessaatiin iddoo tokko dubbisa. Itti lixanuu taa'ee deema waan ayyaade. Isa ergan dubbisee booddee mee ol kaanee baay'ee xiqqoo teenyas ta'a. Ol kaanee dubbii Waaqayyoo dhageenya. Dubbii Waaqayyoof ol kaanii xuruudha waan ta'eefi. Sagalee Waaqayyoo keessaatii Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 isa jiruun dubbisa. Akkana jedha. Warri dhiphinaa keessa turanii si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Ameen. Warri dhiphina keessa turanii si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Hin kadhannaa Waaqayyoon garaa keenya yaada keenya gara Waaqayyootti kaasneeti Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo dubbatee hojjeta. Waaqayyo sitti dubbata. Maqaa Yesus Kiristoosin Waaqayyo ganama kana sitti dubbata. Diina kee irratti Waaqayyo ergaa dubbisaa hin dubbata. Diinni kee immoo sagalichaan hin waraanama. Hallelujah. 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 Afuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Afuura Waaqayyo iddoo kana waan jirtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Lafa afuurri kee jiru birmadummaa jira galanni siif haa ta'u. Hallelujah. Roba galatiyaa nama gaas. Hojiin seexanaa hadiigam. Sagalee Waaqayyoon kan morman haa waraanaman. Rabacha nama galabatu rabadiyaa nama gaas. Yesus gooftaadha. Hojiin seexanaa ganama kana hadiigam. Nu gidduu taa'uu hin danda'in hadiigam. Harka keessan ol kaasa. Maqaa Yesus Kiristoosin kan waraaname haa ta'u. Afuura qulqulluun kan morman yeroo kanaa kaasanii mana kana keessa hayaan. Ba'a mana kana keessa maqaa Yesuusin. Dudda duuba namaa kan teessan sokkaa. Yaada namaa yaada Waaqayyo irratti isa ol ka'u nan diigaa kan diigame haa ta'u. Pada nama gasso rabajee nama ganda. Wanti nama dhiphisu yeroo kanaa kaasee haa waraanamu. Yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Yeroon kun yeroo afuura qulqulluuti. Guddisaati. Ameen. Ameen. Yeroon kun yeroo afurri Waaqayyootti hojjetuudha. Afurri Waaqayyo har'as hin hojjeta. Inni bara duriitti hojjete har'as hin hojjeta. Inni bara Phaawulos hojjete har'as hin hojjeta. Namoota amanan irraa ganama kana afurri Waaqayyo birmaduu baasa. Waanjoo irraa caccabsa. Hidhaa irraa hiika. Fayyinaan gara ishee dhaqaa. Afurri boqonnaa sirra buufata. Afurri nagaa sirra buufata. Hallelujah. Hallelujah. Padana magaso kavachina mahanda. Hallelujah. 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 Yesus gooftaa barabaraati. Yesus mootii nagaati. Maqaa Yesuusin waraanami. Ilaa kannaan mormitu yeroo kanaa kaasi kufi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Arraba namaa dubbii Waaqayyo akkan dubbanee fiduu kan barbaaddu kan hidhamte ta'i. Kan isin lafarratti hiitan Waaqa irratti kan hidhame hin ta'a jedhamee caafameera. Kan isin lafarratti hiiktan Waaqa irratti hin hiikama jedhamee caafamee jira. Hojii tokkotti hin hojjennetti maqaa Yesuusin si hidheera. Dubbii Waaqayyo nama bira akkatti hin dabarsinetti si hidheera. Yaada namaa fuutee akkatti hin adeemnetti si hidheera.
namni waaqayyoof akka hin bitanne kan goote si hidheera. namni waaqayyoon akka hin sodaanne kan gootu si hidheera. Pasako vajena mahatura basha. namni gara waaqayyootti akka hin deebineef kan nama ittiste si horaaneera. labadana magaso kapasha kadianamas. Hafuura qulqulluudhaan kan mormitu si hidheera. humna wangeelaan kan mormitu si hidheera. wangeelli humna qaba. wangeelli waanjoo cabsaa. wangeelli hidhaa hiikaa. wangeelli hin fayyisaa. wangeelli hin eebbisaa. wangeelli diina waraanaa. wangeelli seexana waraanaa. wangeelli birmaduu nama baasaa. guddisiti ameen jedhikaa. Amen. galanni siif haa ta'u. yaa waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. lubbuu keenyaaf nagaa kenni. lubbuu keenyaaf boqonnaa kenni. jireenyi keenya boqonnaa haa argatu. sagaleen kee nu keessa haa buufatu. dubbiin kee nu keessatti ija haa godhatu. hubannaa nuu kenni. nu gargaari. saba kee gargaari. sagalee keetiif haa jiraatu. lafti sagalee kee haa dhaga'u. qilleensi sagalee kee duwwaa haa dhaga'u. manni kun sagalee kee duwwaa haa dhaga'u. qilleensi isaa sagalee kee duwwaa na bitamu. namni sagalee kee duwwaaf haa bitamu. nu gargaari. cubbuu keenya hundumaa nuu dhiisi. kan yakkaan nu kasasu nurraa haa fagaatu. kan nu hammeessu haa waraanamu. kan nu duuba nu hammeessu haa diigamu. Yesus birmaduu nu baaseera. galanni siif haa ta'u. eebbifame. nurratti moo'i maqaa Yesuusiin ameen. waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. noora akkuma nama dubbadhee macaafa Isaayaas boqonnaa 9 itti lixaa akkuma yaadaatti warri dhiphina keessa turanii si'achi kanaan booddee hin dhiphatanii, kanaan booddee dukkanni hin jiru jedha. sagalee waaqayyoon irra dubbadhu. yeroo dhiphannu maal goonu yookiin immoo yeroo dhiphinaa maal gochuutu irra jira amanaanii yookiin kiristiyaan isa jedhuun dubbadhaa gaggabaabsee ka yeroo koo jindeemutti. macaafa qulqulluu keenya yeroo laallu yookiin dubbii waaqayyoo yeroo laallu akka nuti dhiphannu waaqayyoo fedha isaa miti. jireenya dhiphinaa yookiin immoo jireenya yaaddoo yookiin jireenya cunqurfame jechuu dandeessu. walumaa gala macaafii kun hiika garaa garaa kenna waa'ee dhiphinaatti yookiin immoo cinqat isa jedhamu jechuudha. yeroo yaaddootti, yeroo dhiphinaa, yeroo cunqursamanii jiraatan jireenya akkasii akka nuti jiraannu waaqayyoo kiristaanaaf hin laanne. yoo namni fudhate tarii simate irraa kan hafe fedha waaqayyoo miti. yaaddaa, boo'aa, cannaqamaa jiraachuun fedha abbaa keenyaa miti. ameen. cannaqamaa isiniin jedheeraa waaqayyo hin jenne. waaqayyoo gara koo kottaa ani isinan boqochiisaa, lubbuu keessanii boqonnaa argattu jedha sagalee waaqayyoo. boqonnaa argatta malee yaaddoo dhiphina tiin jiraatta kan jedhu caafameen jiru. fedhi waaqayyoo yeroo hundumaayyuu akka nuti gammannuudha kan inni barbaadu. yeroo hundumaa waaqayyootti kan tolu isa kana. kanaaf nagaatti, boqonnaatti, aragalfiitti akka nuti jiraannuuf gara Kiristoos dhufne. gara Kiristoos dhufuun keenya iyyuu inni guddaanii boqonnaatti akka jiraannuuf waaqayyoon nu uume. tarii namni gooftaa hin qabne yoo gara Yesuus Kiristoos dhufe har'allee tarii namni haaraan as keessas yoo jiraate yookiin miidiyaan yoo dhagaa ta'e gara Yesuus Kiristoos dhufuun boqonnaa namaa kenna.
aara nama galfachiisa. Kanaaf misraachoo kana har'as waldaan kiristaanaa hin labsiti lubbuu haaraatti. Kanaaf namoonni amantii yookiin immoo abbootiin amantii macaafa qulqulluu keessa turanii yeroo dhiphachaa turan dhiphatan yookiin immoo wanti isaan dhiphisu tokko isaan argatu maal gochaa turan? Yeroo kam caalaa obboloota koo dhalli namaa yeroo inni itti dhiphachaa jiru bara kan barichi yerootti mootonni gurguddoon inni qabeenya qabu inni tamaareereedhan inni fagoo maarsii irratti ol ba'aa jirra warri jedhan yeroo isaan itti dhiphachaa jiran bara kan. Nu bira garuu nagaa jira. Mana koo nagaa jira. Abboon nagaa jedhame. Haleluuyaa. Kiristaanni nagaa qaba. Pheenxeen nagaa isheetiin beekamti. Haleluuyaa. Mee warri pheenxee taatan harka keessan. Haleluuyaa. Isti nagaa jedhaa guddisaati. Amma wanti si dhiphise sirraa cabaam gaafati nagaa jedhu. Dubartiin mucaan ishee jalaa du'e bara Elsaayi tokko waan isin dhibu mucaan ishee jalaa du'e yaaddoof dhiphina guddaa keessa turte. Gaaf tokko garuu teessee gara nama Waaqayyoo waan tokko tuun dubbatin namatti dhufu hundumaan nagaa labsaa adeemte. Dubbiin kanan naqu gara sana miti ergaan koo ergaadha wantan isinitti dubbachaa jiru. Garuu dubartiin kun wanti nama dhibu waan isheen labsaa adeemte nagaadha. Manni Waaqayyoo mana nagaati. Sagalee Waaqayyoo nagaa namaa kenna. Yesuus Waaqa nagaati. Waaqni nagaa ariifatee diina kee miilla kee jalatti gadi tuma. Obboosa si dhiphise har'a Waaqayyoo hin waraana. Haleluuyaa. Kanaafi baratti namni yaaddoo dhiphina keessa gale keessa jirra. Keessumatti immoo baratti namni ba'ee galuutti yaadda'u. Namni barannitti namni waa'ee ijoollee isaatii dhiphatu. Baratti namni fayyummaa masaaf illee dhiphina guddaa keessa jiru. Gadi ba'ullee sodaachaatti adeemu. Baratti wanti ilaalan nama dhiphisu. Baratti waan namni dhagaa wanta dhageenyu hundumtuu dhiphina namatti fidu. Wanta bakkee kana keessaa miidiyaa irraa wanti dhagaamu hundinuu yeroo itti nama dhiphisu keessa jirra. Bara akkasii keessa jirra waan ta'eef. Namni mucaasaa gadi baasee waa'ee mucaasaatii yaaddaa. Mana barumsaatti argee mana barumsaatti maal taa'ee yaaddaa. Namni har'a tarii dhukkubanna qabaayichaa adeema. Yaaddaa adeema. Yoo teessan ilaaltan bara kana. Kanaaf yeroo dhiphina akkasii kana yeroo yaaddoo akkasii kana maal gochuutu irra jira? Kiristiyaanni yookiin amanaan. Tokkoffaayi Israa'eloonni waan isaan godhanii yeroo dhiphatan gara Waaqayyootti iyyatan. Falli dhiphina dhala namaaf nagaa deebisu yoo jiraate Waaqayyo duwwaadha. Kanaafi yoo dhaxxanii macaafa qulqulluu keenya dubbistan Saamu'eel isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 8 irraati Israa'eloonni jedha yeroo dhiphatan gara Waaqayyootti iyyatanii jedhaan. Kanaaf Waaqayyo immoo nama isaanii kaase Musee Farooniin kaaseeti harka warra Firiyoon jalaa isaan baaseedha. Obboloota koo gara Waaqayyootti iyyuun akka namni haala keessa jiru keessaa ba'u nama godha. Warri Waaqayyootti iyyitan yeroo hundumaa misraachoon isinitti hima Waaqayyo si baasa. Waaqayyo sababisaa Waaqayyo Waaqa nama baasu waan ta'eef. Si baasa haalati keessa jirtu keessa yaaddooti keessa jirtu keessa yoo maal goote yoo gara Waaqayyootti iyyite. In iyyatan yaa Waaqayyo jedhan gara Waaqayyootti bo'an. Kanaaf Waaqayyo harka isaa jabaa diinota isaanii irratti mul'ise. Rukuttaa gurguddaadhaan warra isaan dhiphise Waaqayyo yeroo inni rukutu argitu. Waaqayyo diina kee rukuta. Isti guddisaati ameen. Waaqayyo rukutuu itti beeka. Akkaataatti rukutu beeka akkaataa dinqiidhaan rukuta. Kanaaf gara Waaqayyootti iyyatan iyyi waan gurguddaa godha. Iyyuun xuruudha waldaan kiristaanaa yeroo isheen itti callisteedha. Yeroo itti kiristaanni calliseedha. Yeroo itti iyyuun irra jiru bara kana kiristaanni hinceetaadhaan fiigaa jira. Yeroo itti gara Waaqayyootti iyyuun isaaf malu hin rafa. Irriba guddaa keessa jira Waaqayyo irriba nurraa haa kaasu. Irriba isa mana rafan miti. Manfasaawii hinqilfu.
irriba keessa jira manaan kiristaanota yoo laaltan rafaayiru biyyi lafaa seexanni dhiphinaan karaa garaa namoota irratti amma mana waaqayyoo keessa warra jiraatan kiristaanota illee hamma dhiphisaa jirutti ga'eeram sababi isaa rafa ka kiristiyaan iyyi garuu seenaa jijjiira macaafa qulqulluu keenya yoo laaltani warri gara waaqayyootti iyyatan seenaa isaaniitu geddarame israa'eloonni gaafa iyyan Yaariikootu jige macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 5 yoo dhaxxanii dubbistanii Yaariikoo darbuu kan isaan dhowwee isaan yaaddesse guyyaa 6 guutuu ergatti naanna'anii iyyanii booddee gaafa guyyaa 7ffaa sagalee guddaadhaan fiinoo afuufaati iyyaa jedhe waaqayyo iyyaa jedhe gara waaqayyootti iyyaa jedhe waaqayyo in iyyan israa'eloonni in iyyan gaafa sana wanti dura isaanii dhaabate hundinuu hin kufe obboloota koo iyyuu yeroo iyyinu obboloota koo dinqiitu ta'a waaqayyo akkanatti jedhe Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 yoo dhaxxanii dubbistanii akkanatti jedhe yaa Ermiyaas jedheen maal godhi gara kootti iyyi ani immoo siifan deebisa wanta dinqisiisaa daarii hin qabneen sitti agarsiisa jedhe waan dinqii arga namni iyyu waldaan kiristiyaanaa gara waaqayyootti iyyitu dinqiitu ishee gidduutti ta'a yeroo baay'ee maaliif dinqiin nu gidduutti hin ta'u iyyin jiru attamitti ta'a yeroo namni rafu waaqayyoos cal jedhe waldaan hin rafti attamitti dinqiin nu gidduutti ta'a enneen attamitti harka waaqayyoo argina ennee eegna no hin jiru waaqayyo prinsiipilii isaan gedderu waan ta'eef waaqayyo amala isaa amala jijjiiru hin qabu waan ta'eef amalli waaqayyoo dhaabbataadha warra iyyanii wajjin dinqii hojjeta waaqayyo waldaa gara waaqayyootti iyyitu wajjiniin dinqii hojjeta waaqayyo kanaaf iyyi waan haaraa waan dinqisiisaa godha kanaaf iyye namni waaqayyo Ermiyaas gaafanniyyuu boolla namni keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa waaqayyo isa baasa wanta namni keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa ba'uu kan danda'amu iyyuu duwwaadhaan bara kana bara wanti namni itti kan dhiphinna bara kanaa keessaa namni nama baasuu hin danda'u baratti mootonni nama baasuu dadhaban keessa irra baratti gurguddoonni horiin nama baasu keessa hin jirru obboloota kon gowwoomina baratti Ameerikaan keessaa nu baasuu isinitti hin fakkaatin sababii biyya kana waan hundumtuu jira jennee yaannuuf wanta keessaa baanu nutti hin fakkaatin gara waaqayyootti warra iyyan duwwaatu keessaa ba'a isti guddisaati ameen namoonni gara waaqayyootti iyyan hin ba'u waan ta'eef waaqayyo isaaniin hin baasa ማምለጥ የሚቻለው ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ብቻ ነው ወገኖቼ ዱጋን ስንትማን በረከነ ደርቡ ከንደንደኝ በረከነ ኬሳ በው ከንደንደኝ ዮ ዋቀዮት ይነዱዋል ነምቺ የሮዴራዳፍ ኢጂሳ ጃሜታው ማርቆስ በቆና ኩደንራ ይወደጠን ይላልተን ገረ ዋቀዮት ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አችረ ደርበቱሬ ከነ ዳጋዬ ጀረ ዱቢ ዋቀዮ የሮኒ ደርቡ ዳጋዬቲ ኢኒዬ ያልመዳዊት ነማር የደ ኢዬ ደሰገሌ ዋቀዮ ነሞንሞ akkanni niyireef warri Yesuus Kristos duukaa deeman akkanni caljedhuuf gaaf jedhan inni garuu caalchisee ittiyye monni tokko maayitu yeroon itti gaaf jedhan jira yeroon itti iyyanis jira warri maayita ettan yeroon iyyaa jira macaafa qulqulluu Yesuusuu iyyeera macaafa qulqulluu keenyatu nutti mamalee nama miti namni sababii maayii ta'eef iyyuu dhiisuun nurra jiraat kanaaf dubbii waaqayyo akka jedhu namichi caalsise isaaniin hun dhageenye bira darbee iyya isaatti fufe kana booddee seenaa isaatu geddarame ija isaatu baname dukkana isaatu ife abboo warra iyyanii farrayyuu waaqayyo dukkana isaanii ibsaa namicha sanaaf hin lallabaayiraa mini arrasiifan lallabaayiraa dukkanni kee inifa seenaa namicha jaameen dubbadhee sokkamitasit naaf dubbataa siif dubbataa ira waaqayyo bolota ko inni lammaffaa maal gochuutu nurra jira gaafa yeroo akkasii bara akkasii kana keessa Israa'eloonni waa tokko godhan ammas namni waaqayyo mootiin tokko wanta inni godhe seenaa baraa salammataa boqonnaa 33 lakkoofsa 10 irraati argitu waan tokko argitu bolota ko gara waaqayyootti deebi'uudhaan fuula waaqayyoo barbaaddachuudhaaniti dhiphina keessaa ba'u fuula waaqayyoo barbaaddachuu
gara waaqayyootti deebi'u waldaan kiristaanaa gara waaqayyootti deebi'utu irra jedhee yaadaan tajaajilaan gara waaqayyootti deebi'utu irra bara kana jedhee yaadaan an gara waaqayyootti deebi'uun narra jedhee yaadaan dhugaan isinitti hima deebi'aa saba waaqayyoo gara waaqayyootti kanaa achi dhiphinni isinitti caala dhugaan isinitti hima sobee isin sossobon inceetu yoon isinin jedhe no borta'u yoo dide wal komanna kanaaf ani deebi'utu narra jira kottaa gara waaqayyootti deebina dhiphachaa maa deema kiristaanni yaaddaa maa deema gara waaqayyootti deebinee boqonnaa maaf hin argan fuula waaqayyoo maan barbaaddan waan biraa barbaachuutti baay'ee dhamaan geggeessitoonni deebi'aa gara waaqayyootti luboonni deebi'aa gara waaqayyootti ifa deebii gara waaqayyootti faarfattootaa deebi'aa gara waaqayyootti karaan keessan isin hin baasu karaa waaqayyoo duwwaatu nagaa namaa kenna karaa waaqayyoo karaa nagaadha karaa waaqayyoo karaa boqonnaadha obboleessa ko deebi'aa harmoota ko deebi'aa gara waaqayyootti እግዚአብሔር ይመጣል እግዚአብሔር ይቀጣል ኡጋን ስንትማ የምንቀልድበት ዘመን አይደለም በራቆስኔ አከከነ ዱራ ደደብኑ ምት ወዮ ያይፋ አናከስ ጀቻም በቶርባን ቀን ባየንት ከሰቶ ፍላለ ገረ ከሰን ፊት ገረ ዋቀዮት ደቢው ነከነ ረጅሩ ከዳዴ ደቢውቱ ነረጅራ አረበኮን ደቢውቱ ነረጅራ አደምሰኮን ደቢውቱ ነረጅራ deebi'aa saba waaqayyoo kottaa gara waaqayyootti deebina seexanni sobee akkanuun gara waaqayyootti deebinee waaqayyoo wajjin waliin hin galle godhee sossobee fuudheeti biyya lafaa keessa dhiphina walakkaa nama buusa naaf gara waaqayyootti haa deebinu namichi kun iddoo kanatti yoo laaltanii nama minaasee jedhamu mootii ilma Hisqiyaas jedhama minaaseen kun yeroo Hisqiyaas du'u waggaa 12 ture mucaan kun waggaa 12tti waaqayyo mootummaa isaa kenne isa booddee Israa'el irratti waggaa 55 mo'e namni gaafa waaqayyo wajjin walii galu mo'aa adeema mo'aadha namni gaafa waaqayyo wajjin walii galu tashannaafi አይደለም mo'a nama waaqayyo wajjin walii galee deemu hin beektu mo'icha haasaa mo'icha dubbachaa adeema Yesuus gooftaadha jechaa adeema waaqayyo jira jechaa adeema Yesuusin fudhadhaa jechaa adeema wangela labsaa dhugaa baa adeem baay'een keenya mo'amaadha garoos sababi isaa waaqayyootti deebinee hin jiru jireenya mo'amaatu taa kiristaanni mo'amaatu bara kana jira kiristaanota mo'ame biyya lafaan warra mo'ame biyya raasuun kan irra jiru kiristaana ture dhugaadhaam bartoonni magaalaa isaan keessa darban illee hin raafama ture akkasiin wangela kun bara warra waaqayyo wajjin walii galee adeeman macaafa qulqulluu keessaa yoo laaltanii waan isaan dubbatan illee lafa hin bu'u tureedha sagalee waaqayyo namni waaqayyo wajjin walii galee yeroo hundumaa mo'ichaan adeema waan ta'eef kanaaf minaaseen waggaa 55 mo'ee gaafa mo'ee bakka mo'ichi isaatti tolu waaqayyoon dhaga'uu diduutti ka'e waaqayyoon dhaga'uu diduutti ka'e karaa mataa isaatii geggeessuutti ka'e ana booddee waaqayyo Israa'elootatti dubbata waaqayyo Minaaseetti dubbata garuu waaqayyoon dhaga'uu didanedha sagalee waaqayyo saba waaqayyoon dhaga'uu diduun dhiphina namatti fida waaqayyoon dhaga'uun boqonnaa namaa kenna namni waaqayyoon dhaga'u boqonnaatti bargaataa yiqqammaxaan attamitti taabeettu konfidensiidhaan ta'a jeeqamaa miti namni waaqayyoon dhaga'u maaltu nu jeeqabeettu waaqayyoon hin dhageenyu kanaafuu kuramaadha jireenyi keenya waaqayyoon hin dhageenyu kanaaf kunis wanti hundinuu nu yaaddes hin cannaqamna maaliif waaqayyoon hin dhageenyu waan ta'eef dhaga'uu dinne waan ta'eef tokkoffaa waaqayyoon dhaga'uun dheekkamsi isaanii tokko maalootan dhiphina kun immoo firdii nutti lallabee hin jedhina tarii taa'ee tokko isaa hin ceetaa duwwaa waan dhaga'eefi akkeechuun saanaaf garaasaa keessatti isa boyyu deebi'uu wayyaa mee deebi'uu wayyaadha nama sin bukkee jirutti illee naa himaa deebi'uu wayyaadhaani eeyyee deebi'uun wayyaa Minaaseen obboloota koo waaqayyoon dhaga'uu didaniiti itti fufan kana booddee waaqayyo mootii Asooriin itti gadhiise mootiin Asoor gaafatti dhaqu
mootichi dhaqeeti isa qabanii hidhanii xiixxaa ureedhan afaan Oromiffaa xiixxaasaa uranii tedha biyya Asoorii fudhatanii sokkan. Kana booddee falliin jiru gaafa dhiphinna siyaas inni dhiphateedha baay'ee dhiphateedha. Gaafa dhiphatuti gara Waaqayyootti deebi'eedha. Gara Waaqayyootti deebina. Ameen. Nu wayya gara Waaqayyootti deebi'u jaallattanis jibbitanis fudhattanis fudhachuu baattanis garuma Waaqayyootti deebi'u naa wayya. Anaafoo isa naa wayya. ለኔ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። አናፍ Waaqayyootti dhiyaachuu naa wayya. Namni kana ameen jedhu guddisee ameen jedhu. Naa wayya. Hin soba biyyi lafa. Dhugaan isinitti hima. Hin soba qabeenyi biyya kanaallee. Hin soba wanti nuti argannu peesheekiidhaan nu goyoomsu kunillee. Nu wayya Yesuusin lafuma onaa irratti isa nu wayya. Inni lafa onaa keessa burqaa yaasuu beeka waan ta'eef. Lafa waan jirree waa baasa waan ta'eef. Namni Waaqayyoof ta'ee hin gatamu. Kanaafi Minaaseen gara Waaqayyootti gaafa inni deebi'u Waaqayyo mootummaa isaatti isa deebiseedha sagalee Waaqayyo yeroo sana nagaa argateedhaan. Boloo tokko kanaaf gara Waaqayyootti deebi'utu nu wayya. Namoonni baay'een gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf yeroon qabnu otu kottaamee yeroo Waaqayyoon barbaaddanna jennee nama meeqan keenyatu dhufa laa. Namoonni yeroo Waaqayyootti deebi'uudhaaf waamicha otu godhaniiti kottaamee fuula Waaqayyoo barbaaddanna otu jenneeti hundumti keenya biiziidhaan. Namoonni baay'een waan biraadhaaf biiziidha Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf garuu obboloota ko yeroo hin qabu. Garuu sanuu wayya Waaqayyoon barbaaddachuu nu wayya. Gaafa Waaqayyoof ta'u maa biiziidha ani biiziidha inneeti ofii keenyatti himnee of amansiisna. Macaafa qulqulluu keenya yoo ilaaltan abboota firdii guutummaa isaa yoo dubbifattani gaafa isaan Waaqayyoon dhaga'uu didanii Waaqayyoo irraa galagalan Waaqayyo moototatti kan inni dhiphatu. Kiristaana irratti seexana miti kan dhiphina fidu. Dhugaan isinitti himan diduu keenya deebi'uu diduudha. Karaa Waaqayyo irraa gaafa kaannu nagaa dhabnaa dhiphan. An kanan ofirratti arge waan ta'eef isinitti hima. Kanaaf gara Waaqayyootti yeroo deebi'an Israa'eloonni Waaqayyo dafee isaanitti deebi'a. Lafa isaan jiran biyyi isaaniillee waggaan manaa boqoteedha. Biyyuma lafatu boqotaam. Biyyatu boqota. Otuu namni gara Waaqayyootti deebi'e lafumatu boqonnaa argata nama duwwaa mini. Lafa. Bineensatu boqonnaa argata. Qilleensatu boqonnaa argata. Namatu boqonnaa ollaa keenyatu boqonnaa argata. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'utu barbaachisa. Macaafa qulqulluun keenya kana nutti hima waan ta'eef gara Waaqayyootti deebi'u. Inni sadaffaanii gara ofii Waaqayyootti jabeeffachuudha. Iddoo kanatti yoo ilaaltanii seenaa baraasaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 36 yoo dubbiftanii Daawit Saa'ol duraa baqateeti biyya Filisxeemiin dhaqe. Daawit baqatee Filisxeemiin gizee dhaqu otuun achi jiru jarreen loltuun Filisxeemotaa warri jajjaboon warri humnaan namarratti kaanii biyya qabataniidha. Gara yoo dubbistan kutaa kana guutummaa isaa isaan dhufanii Daawitiin argan achitti biyya Filisxeem lafanni baqateetti. Daawit immoo mootichaa yeroo taa'aa ture amala gaarii qabaa jireenya gaarii qabaa fakkeenya gaariidhaan achi jiraata ture. Namichi ilaalee achi isa tursiise. Kana gidduutti warri humnaan namarratti kaan magaalaa sana warri loltuu ajajaa loltuu warri ta'anii dhufaniiti lolaaf yeroo adeeman Daawitiin achitti argan. Daawitiin gaafa arganii inni kun immoo maal jedhanii Daawit akka adeemu dirqisiisaniidha. Daawitiin hin barbaanne achitti. Kanaaf mootichi Daawitiin waamee erga gaafa biyya kana dhufteeti erga gaafa nu bira dhuftee si'i waan biraa godhu nagarre ati nama gaariidha. Garuu ani waa gochuu hin danda'u. Warra ajajan warra loltuutu na ajaja. Isaantu akkan si eeyyamu yookiin si hin eeyyamne gochuu danda'a. Kanaafi nagaadhaan dhaqi gara biyya keetii ittiin jedheen. Kana booddee Daawit waan godhu wallaalee biyya maatiin isaa lafa jiranii Tsiqlaaq iddoo jedhamtutti magaalaa sanatti achi as deebi'e. Yeroo inni magaalaa sanatti achi as deebi'u magaalicha immoo Amaaleqoonni warri jedhaman diinonni Israa'elootaa magaalaa sana rukutanii magaalaa sana keessaati ijoollee booji'anii durboota booji'anii
warra gurguddan booji'aniiti fudhatanii sokkan. Kana gidduutti namoonni tokkommo namoonni immoo hafanii achitti Daawit gaafa dhufee warra saduukaa jiru wajjin gaafa dhufee ilaalu magaalaa sana ijoolleen isaa lamaanis booji'amanii biyya sanaa fudhatanii sokkan. Kana dhagayeeti yaadda'ee booddee warri Daawit duukaa jiran waa'ee warra booji'amanii hin boo'anedha. Hiqqedhanii boo'an imimmaan isaanii dhangalaasanii iyyan waa'ee namaaf boo'an. Bolota ko obboleessi baduun obboleettii baduudhaaf hin boonyaa nuti baga jannatu nu ta'eeti. Baga akkas ishee godhe namoota jedhantu jira. Kufaatii namootaat miidhamuu namootaatiin ishoo gatii ishee argatte hin jenne jira. Hiqqedhanii boo'an wayyoo jedhaniiti iyyan. Gaafa nama of gidduutti dhabnu waa'ee namaa nutti haa dhaga'amu. Haboonyu waa'ee namaaf dhimma isheeti. Habaddu yoo barbaadde ofii ishee fettee dhufti hin jedhamu mana Waaqayyoo keessatti. Mee guddisaati hin jedhamu jedhaa. Maayittan ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mana Waaqayyoo keessatti wal barbaadu malee dhimma isheeti hin jedhan. Mana Waaqayyoo keessatti walii kadhatu malee walirratti hin ka'an. Yoo faarfataan faarfattoota dhagaa faarfattu yoo sin gidduudhaa dhibde baga dhibdeettu moo hin boossu laata. Wayyoo Waaqayyo deebisiettu moo Waaqayyo abaddu jettanii teessanii haasoftu. Amantoonni walii keenya gidduu namoota dhufuu dide namoota hin jirre namoota hin argamne dhimma isheeti jenna moo waa'ee isaanii hin boonya. Hiqqedhanii boo'an booji'amuu jarreen kun kana na dhibe anaan. Wayyoo jedhan attamatti jedhan hin boo'an attamatti boonu jalaa booji'u edhaniiti boo'an. Warri kaan immoo dhagaa fudhatanii Daawitiin rukutuu barbaadan kan dhagaa fudhatus jira. Namatti dhagaa kan fudhatu arraba dhagaa beektu. Dhagaa salafaa duwwaa mini ndaaminni kun immoo hamaadha. Arrabi abiddaadha sagalee Waaqayyoo. Fiigicha uumamaa gubaadha. Nama gubaa arrabi immoo beektu. Arrabi hin guba. Arraba keenya haa eeggannu saba Waaqayyoo. Arraba keenya haa eeggannu. Nuti kiristiyaanota anis kiristiyaanaa ergan ta'e arraba keenya haa eeggannu. Waaqayyo arraba keenya ibidda isaan haa tuqu. Maaliif beektu Waaqayyo Isaayyaasiin wanta inni godhe yoo laaltani arraba isaati kan inni tuqe. Kanaafi jarreen kun hin boo'an warri kaan immoo dhagaa fudhanii Daawitiin rukutuu barbaadanii jedha sagalee Waaqayyo. Kana booddee Daawit akkana godhe garaasaa Waaqayyootti jabeeffatedha. Waaqayyootti jabeeffate bakka garaasaa jabeeffate hin dhiphate Daawit kanarraa kan ka'e dhiphateeti Waaqayyootti garaasaa jabeeffate jedhaan. Kana booddee Waaqayyootti galagaleeti garaasaa jabeeffate falli kanaa Waaqayyoo duwwaadha jedhee Waaqayyoo jarreen kana duukaa bu'u natti laattaa dabarsitee Waaqayyoon gaafate. Waaqayyoos dabarsee isatti kenne. Kanaaf obboloota koo yeroo dhiphannu maal goonu Waaqayyootti hajabaan garaa keenya Waaqayyoo duukaa haa godhan. Isa arfaffaa gara dhumaa fixeera sa'aatii keenya wajjin akka deemnutti bara dhumaa ta'uusaa beennee dhufaatii Yesuus Kiristoosiif of qopheessinu. Obboloota koo yeroo dhiphinni baay'atu sababi isaa tokko bara dhumaatti waan ta'u waan ta'eef ilmi Waaqayyoon nuti eeggannu abdii keenya inni ta'e Yesuus Kiristoos nuu dhufaa akka jiru ayaan. Abdiin dhala namaa abdiin kiristiyaanaa abdiin amantootaa ilmi Waaqayyoo dhufuusaati. Hin dhufa Yesuus deebi'ee. Seexanni isa kana hin jaallatu. Seexanni inni kun akka lallabamu hin barbaadu. Obboloota koo seexanni erguma duriitii tarii Yesuus hin dhufa jettanii lallabdu jechuu danda'a. Nuuf kun garuu mallattoon kun garuu Yesuus keenya deebi'ee akka nuu dhufu abdii nutti tora. Kanaafi abdii godhannaa. Macaafa Xiimotewos isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii yoo laaltanii sagalee Waaqayyo akkana jedha Phaawulos Xiimotewositti gaafa himu yaa Xiimotewos jedhaan bara dhumaatti wanti nama dhiphisu duwwaan akka dhufu beeki. Namoonni akkas ta'u jedheeti mallattoowwan bara dhumaa dubbata isa keessaa tokko maal yoo ta'an dhiphina. Si'a tokko namoonni waama dhiphataniif iyyuu hin beekan. Egaa dhiphinni waan garaa garaarraa dhiphachuu danda'a nam. Waan garaa garaarraa dhiphachuu yaadda'uu danda'a nam. Garuu si'a tokko cinqetii yookiin immoo yaaddoo yookiin immoo dhiphinuma otuu midhaan qabu, otuu nyaatu, otuu rafu,
otu horii akkaawuntii keessaa qabu, otu wayyaa uffatu, otu makiinaa gaarii oofu, namoota dhibbatan baay'eetu argitu. Maal inni kun yoo jettanii mallattoo bara dhumaati. Yesuustu dhufuudhaaf jedha obboloota ko. Haleluuyaa. Ha dhufu Yesuus. Ha dhufu gooftaan koo. Gaafa sana biiliidha jettee yaaddoftu. Haleluuyaa. Manan bitadhaa jettee yaaddoftu. Manni kee Yesuus Kiristoosi. Manni kee Waaqa bara baraati jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaafi wanti si yaaddeessu ni Yesuus deebi'ee dhufa waan ta'eef obboloota koo baratti qoosnu miti dhufuudhaaf dhugaadhuman isinitti hima. Yesuus waan ka'e natti fakkaata. Phaawulos yeroo sanatti bara dhumaa erga jedhe bara keenyatti maala jedhu jettanii yaaddu. Bara sana waggaa 2000 narraa dura Yesuus kun bara dhumaati jedhee yookiin immoo Yesuus deebi'ee dhufe jedhee erga labse anaaf isin immoo maal jechuutu nurra jira? Balbalarra jira jennan immoo Yesuus dhufuudhaaf balbalarra jira. Ka'eera. Haleluuyaa. Warri qophooftan misraachoo warri Yesuusin kanaaf akka qophoofnuuf nu kakaasa wanti kun. Qophoofneerra amma Yesuus yoo dhufe qophoofnee jirra obboloota ko. Dingata akka tasaa dhufa oo Yesuus. Mushurrichi yootu hin beekin dhufa. Qaxaroo kenneen dhufu Yesuus. Beellama nama wajjin hin qabu. No. Akka tasaa dhufa. Gaafa dhufu warra kan saatii wal fudhata. Timee Yesuus hin dhufedha. Hin dhufa. Yoo nuun hin dhufu ennayyuu numa dhufa Yesuus. Kanaaf biyyi lafaa hin dhufu Yesuus yoo jedhayyuu mootonni yoo jedhaniyyuu beekna warri jedhan yoo jedhaniyyuu nuti kan nuti amannu kan dubbii Waaqayyoo nutti himu Yesuus deebi'ee dhufa. Kanaaf isa kana yaannee bara dhumaa kana bara dhiphinni baay'atu kana kanaaf akka of qopheessinu hagoon. Isa dhumaaf isa shanaffaa galataaf himataan fuula Waaqayyootti haa dhiyeeffannu. Galataaf himataan galataan Waaqayyoof galateeffachaa warra gungumaa adeeman otoo hin taane otuu Waaqayyoo gochaa Waaqayyoo yaadaa galateeffachaa isatti dhibbatan immoo fuula Waaqayyootti dhiyeessuudha. Macaafa Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7 yoo dubbistanii sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Wanta isin dhiphisu gooftaan ni oodhaa'edha. Isa kana dubbiseen gara xumuraatti fida. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Ammas irra deddeebi'ee nan jedha gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti isin dhufa. Waan hundumaatti kadhataaf himataan galataa wajjin waan isin barbaachisu waan duratti akka beekamu gootan hundumaa waanuma tokkotti illee yaaddoo utuu hin qabaatinaa. Lala waan isin barbaachisu hundumaa isatti dhiyeessaa malee waanuma tokkotti hin dhiphatinaa, yaaddoon qabaatinaa, hin cannaqaminaa jedheeti. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaarra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan eegu. Ameen. Waanuma tokkotti hin yaaddinaa, garuu maal godhaa? Galataan himataan fuula isaatti dhiyeeffadhaa malee. Sababi isaa Waaqayyo dhiyoodha. Deebi'ee sin dhufa. Sababii dhufuuf wanta asitti hafuuf hin dhiphatinaa. Wanta asitti biyya lafaa irratti darbuu fettanii hin dhiphatinaa. Waaqayyotti himataan galataan dhiyeeffadhaa malee dhiphachaan adeeminaa. Waaqayyo dhiyoodha. Innoo deebi'ee dhufa. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqni nagaa inni immoo hubannaaf nama hundumaarra caalu nagaa hubannaa isiniif haa kennu. Nagaa jedhamee guddisaati. Nagaa jedha. Haleluuyaa. Nagaa fudhattee galta. Isa si dhiphisetu sagalee kanaan waraanama. Gara Waaqayyootti deebita. Sagalee kanaan fuula Waaqayyoo barbaaddatta. Ol kaanee Waaqayyoon galateeffanna. Galateeffadha. Mee ilillee galataan fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Haleluuyaa. Ilillee warri qabdan ilillee galata warri qabdan galata fuula Waaqayyootti. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Gara Waaqayyootti iyyuu inni lammataa gara Waaqayyootti deebi'u inni sadaffaan jireenya ofii garaa ofii Waaqayyootti jabeeffachuu arfaffaan Yesuus Kiristoos akka deebi'ee dhufe beeku
inni shanaffaan immoo galataa fi mataan fuula waaqayyootti dhiyaachuu. Kanaaf mee galataan dhiyaanna. Haleluuyaa. Mee namni galata qabu, namni ilillee qabu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yes, haleluuyaa. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Yaa waaqayyo hin deebinaa nu deebisi. Hin fayyinaa nu fayyisi. Si yakkineerraa nu taraaram. Irra daddabarreerraa nu dhiisi. Waaqayyo ilma waaqayyo nu fayyisi. Fayyuu barbaannaa nu fayyisi. Waaqayyo waan yakkineerraa nu qulqulleessi. Arraba keenya waan dubbanneerraa nu qulqulleessi. Yaada keenyaan kan si yakkine hundumaarraa nu qulqulleessi. Deebi'uu nu wayyaa nu deebisi. Fayyuu nu wayyaa nu fayyisi. Waaqayyo gara keetti deebinaa nu gargaari. Humna dhabneerraa humna nuu kenni. Jilbi keenya laafeerraa jilba keenya jabeessi. Kufneerraa nu kaasi. Fuula kee dhabneerraa fuula kee nu deebisi. Fuulli kee nuuf haa ifu yaa Waaqayyo. Gara keetti nu deebisi yaa Waaqayyo. Ba'aa nurraa kaasi yaa Waaqayyo. Dadhabbii nurraa kaasi yaa Waaqayyo. Dhiphina nurraa kaasi yaa Waaqayyo. Diinni keenya haa waraanamu yaa Waaqayyo. Inni nu dhiphise nurraa haa galagalu yaa Waaqayyo. Raba hadoona maseera bagajana magasya. Harki kee nuuf diriiru yaa Waaqayyo. Harki kee nuuf dhufu yaa Waaqayyo. Inni dhiphina namarraa kaasu nuuf dhufu yaa Waaqayyo. Roba sheka poda namagasya. Orra baladina magas. Harka keessan gara Waaqayyootti kaasa. Ramadona magasya. Nattararami yaa Waaqayyo. Isaan kana tararami yaa Waaqayyo. Waaw, deebi'uu nu barsiisi yaa Waaqayyo. Gara keetti deebi'uu nu barsiisi yaa Waaqayyo. Karaa keerra bu'uu nu agarsiisi yaa Waaqayyo. Jireenyi keenya haa deebi'u yaa Waaqayyo. Manni keenya haa deebi'u yaa Waaqayyo. Biyyi keenya haa deebi'u yaa Waaqayyo. Si malee falli hin jiru yaa Waaqayyo. Si malee nagaan hin jiru yaa Waaqayyo. Si malee boqonnaan hin jiru yaa Waaqayyo. Maaloo nu fayyisi. Biyya keenya fayyisi. Lafa keenya fayyisi. Maaloo nu fayyisi. Hin boonyaa yaa Waaqayyo, boo'icha keessaa nu baasi. Hin gaddinaa gadda keessaa nu baasi. Hin dhukkubsannaa dhukkuba keessaa nu baasi. Boo'aa adeemnaa boo'icha keessaa nu kaasi. Matosa kivajena magando. Gara keetti iyyina. Gara kootti iyyisiifan deebisaa jetteetta. Obboleettiin gara keetti iyyiti. Obboleessi gara keetti iyya. Armoonni gara keetti iyyu. Falli si duwwaadha yaa Waaqayyo. Falli barichaa si duwwaadha. Qilleensa isaa fayyisi yaa Waaqayyo. Dhiphinatu jira, yeroo kana dhiphina nu oolchi yaa Waaqayyo. Boo'uu nu oolchi yaa Waaqayyo. Masoka valadina magasya. Sinkaradha waa'ee ijoollee warri dhiphatan yeroo kana kaasanii haa fayyani. Waa'ee ijoollee warri yaaddaanillee yaa Waaqayyo nagaa haa argatani. Ijoolleen keenya nagaa haa argattu. Waaqayyo ijoolleen keenya boqonnaa haa argattu. Ijoolleen keenya nagaan baatee haa galtu. Manni keenya nagaadhaan ba'ee haa galu. Masakii vajeena maganda. Humni dhukkubaa saba keerraa haa rukutamu. Hojiin seexanaa saba keerraa haa rukutamu. Wanti saba kee yaaddeessu hundinuu yeroo kana kaasee haa godaanu. Yesus gooftaadha. Mee Yesus gooftaadha jedhame. Haleluuyaa. 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 Fudhadhaa maqaa Yesuusiin boqonnaa. Fudhadhaa nagaa. Warra amananiif amma Waaqayyo nagaa kenna. Warra deebi'aniif Waaqayyo har'a mana isaaniitti nagaa deebisa. Warra gara Waaqayyootti deebi'an Waaqayyo dhukkubarraa kaasa. Warra gara Waaqayyootti deebi'an Waaqayyo laa harkasaa diriirsa. Waaqayyo gooftaan maccaa akkana naan jedha. Warra gara kootti deebi'an nan fayyisa naan jedha Waaqayyo. Warra gara kootti deebi'an nan gobonyaa jedha Waaqayyo. Mana isaaniin dhaqa jedha Waaqayyo. Seenaa isaaniin geddara jedha Waaqayyo. Gara kootti deebi'aa jedha Waaqayyo. Fuula koo barbaaddadhaa jedha Waaqayyo. Isinan fayyisaa jedha Waaqayyo. Waldaa keessanaan eressaa jedha Waaqayyo. Harka koof gidduutti argitu jedha Waaqayyo. Gara kootti yoo deebitan jedha Waaqayyo. Karaa keessan samaarraa yoo deebitan jedha Waaqayyo. Ani isinittan deebi'aa jedha Waaqayyo. Makatosa kivajena makatura dianamas.
boqonnaa argattaa gaafa sana siin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa, haleluuyaa. Iyesuus gooftaadha. Masakiva jeena magando. Galanni siif haa ta'u. Iyesuus galanni siif haa ta'u. Warri dhukkubsatan fayyani. Gara keetti deebi'uurraan kan ka'e dhukkuba ofirraa hadhabani. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Boqonnaan isiniif haa ta'u. Aaragalfiin isiniif haa ta'u. Nagaa fudhaa galaa. Ba'aa keessan gataa galaa. Baattaniin deebi'ina. Fayyaa galaa. Fayyini isiniif haa ta'u. Fayyina ishee nanna ishee irratti barte akka jedhame nanna keessan irratti beekaa. Arraan ofirratti argaa. Dhukkuba keessan ofirraa dhabaa. Dhiphina ofirraa dhabaa. Ililleen guutamaa. Galataan guutamaa. Afurri guungummi isinirraa hadhaamu. Afurri galata isin dhowwu isinirraa hadhaamu. Afurri gad isin qabu isinirraa hadhaamu. Haleluuyaa. Afura qulqulluudhaan guutamaa.